Yoo yaarkafuune akka moltaa hordoftoota fi daawwattoota jirraa miidiyaa Neetworkii oduu isinitti hima oduu galgala kanaa qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayaani jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegala. Dandeettii magaalaa filatamtuu ta'uun Finfinnee yeroo gara yerootti dhugoomaa jiraachuun ifoome. Walaayitatti balaa sigiggii lafa mudate lubbuun namoota 7 darbuunis dhagahame. Kaapitaal mallaqa baankii daldalaa Itoophiyaa birrii tiliyoona 2.6 ga'uun ibsame. Raashiyaan shaakala nuukiraalaa furgugiisuu shaakalaa jiraachuu ibsite. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu kenna isinitti hima. Dandeettii magaalaa filatamtuu ta'uu Finfinnee yeroo gara yerootti dhugoomaa jiraachuun ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Rippubilika Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ibsan. Dr. Abiyyi gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin Finfinnee magaalaa sagantaalee biyyoolessaa fi idil addunyaa itti keessummaa'aa turanis jedhan dandeettii magaalaa filatamtuu ta'uu isheetiin yeroo gara yerootti dhugoomaa jiraachuus ibsaniiru. Jiraattonni ishee fi mijattuus ta'uuf imalaa jiraachuun qofa otoo hin taane keessummaa simachuun adda dureen akka taatuufis kennaniinsa tajaajila qulqullina olaanaa qabu nageenyaa fi seenaa badhaadhaa fi kabaja dhiyeessii turizimii gabbisuufis tattaaffiin qindaa'ina qaamolee dhimmicha ilaallatu gidduutti murteessaadhas jedhaniiru. Naannolee kibbaa Itoophiyaa godina Walaayitatti rooba cimaa hordofeen balaa sigiggii lafaa mudate lubbuun namootaa fi qabeenya irratti miidhaa geessisuun dhagahame. Aanaa Kaawoo Kooshaa gandoota Laashoo fi ganda Duwwaa tokko keessatti rooba cimaa hordofeen balaa sigiggii lafaa mudateen dhiira 2 fi dubartoonni 5 waliigalatti lubbuun namoota 7 darbuunis namoota 2 irratti miidhaa cimaan qaqqabuunis dhagahame. Kanaan duras aanaa wal fakkaatu ganda Xeebaa jedhamu keessatti balaa sigiggii lafaa mudateen lubbuun namoota 11 darbuunis ni yaadatama. Erga yeroo dhiyoo as balaan sigiggii lafaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mul'achuunis lubbuun namoota hedduu galaafachaa jiraachuunis jedhameera. Kaapitaala mallaqaa baankii daldala Itoophiyaa birrii tiliyoona 2.6 ga'uu ibse. Kaapitaalli mallaqaa waliigala mallaqaa kuufama waliigalaa baankii daldala Itoophiyaa birrii tiliyoona 2.6 ga'uu ibseera. Odeeffannoo kun kan ifoome yeroo gama raawwii hojii kurmaanaa jalqaba irratti hooggantoonni fi hojjettoonni baankichaa marii taasisanii irrattis jedhameera. Gama raawwii kurmaana tokkoffaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka agarsiisutti guddinni dinagdee bara 2017 keessa galmaa'e kan yeroo wal fakkaataa bara 2016 galmaa'e dhibbantaa 30 kan caalus ta'us himameera. Yeroo ji'oota sadan kana keessatti birrii biliyoona 121.5 liqiidhaanis kennamus eerameera. Kurmaana jalqaba irratti daddarbiinsa mallaqaa lakkoofsa miliyoona 640 ta'uunis karaa kaffaltii dijitaala kanaan raawwatame yoo ta'us kunis yeroo wal fakkaataa bara darbee ture waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu guddinaan dhibbantaan 46 agarsiisus ibsameera. Daddarbiinsa mallaqaa karaa filannoowwan kaffaltii dijitaalaa geggeeffamu daldala waliigala birrii tiliyoona 3.1 kan raawwatame yoo ta'us kunis kan bara darbee yoo wal fakkaatu yoo madaalamu caalmaa dhibbantaa 55 qabaachuunis ibsameera. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Amma gara oduu biyya alatti isin geessa. Raashiyaan shaakala nuukiree furgugiisuu shaakalaa jiraachuu ibsite. Bal'ina oduu kana lammiisiratu dhiyeessa. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin akka waan hijaa biyyoota lixarraa kafalachuuf deemuu fakkeessuudhaan shaakala meeshaalee nuukiraalaa jalqabuutu gabaafame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin torbaanuma kana shaakala guddaa humnoota nuukiraalaa biyyattii kan misaayila furguisuu agarsiisu jalqabuudhaan akka waan haleellaa hijaa'if keessaa qabdu raawwachuuf deemutti qaama oowwisuu jalqabuutu dhaga'ame. Akka gabaasni Reuters agarsiisutti sababni shaakala akkanaa sodaachisaa kana eegaleefis Ukraine irratti biyyoota lixaa wajjin wal dhabdee guddaa keessa galaa dhufuunis ibsameeti jira. Putin guyyaa dheengaddaa hooggantoota waraanaatiif karaa viidiyoo bilbilee fi turtii wajjin taasiseen akka agarsiisutti qondaaltonni olaanoo waraanaa shaakala meeshaalee nuukilaaraa darbachuu irratti akkaataa itti raawwatanii fi qondaaltonni olaanoon meeshaa nuukilaaraa fayyadamuu fi misaayila bilaastikii fi kiruuzii nuukilaaraa furguifamuu akka dandeessu irrattis mari'atuun ibsameeti jira. Ministeerri ittisaa biyya Raashiyaa Andiree Beelosov shaakala kanaanis humnoota tarsiimoo haleellaa nuukilaaraa diinaa raawwatamuuf deebii kennuuf haleellaa nuukilaaraa guddaa banuudhaan shaakalchiisuu Reuters gabaaseeti jira. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffannee asumarratti goolama. Oduu faana kan isin faana ture ani Misraa Bayaan. Qophiin hafan jirraa miidiyaa Neetworkii irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.